Rakkoo guddoo yeroo ammaa kana bilbilli keenya nurraan gaa jiru keessaa inni tokko iimeeliidha. Iimeelli akkuma beekamu yeroo ammaa kana hincitii namaa guutuu baasee kennuutti jira. Sababnis namoonni baay'een yeroo suuparmaarkeeta dhaqanii bilbila bitatan iimeela banatu waan hin beekneef bilbila achumatti banii nuuf kenni jedhanii jechuudha. Namuma irraa bitan saniin banamee kennamaaf jechuudha. Garuu appilikeeshina isaan irratti fe'anii iimeela san irratti fe'anii isaaniif kennan hin beekan jechuudha. Kanaafuu deemee waan inni bilbila kanarratti ittiin hojjetu guutummaan guutuutti koontirool godhee osoo inni quban qabaatiin hincitii namaa dabarsee kennaa jira jechuudha. Kanaafuu maal wayyaa hordoftoota kiyya akkamitti sanirraa bilisa ta'uu dandeenya kan jedhuuf viidiyoo ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe. Iimeel akkaawuntii harka keessaniin akkamitti banatuu dandeessan karaa salphaa ta'een osoo nama hin gaafatin bilbila haaraa yeroo bitattan osoo mana bilbilatti hin banatin harka keessaniin akkamitti akka banatuu dandeessan jalqabaa kaaseetiin hanga dhumatti isin barsiisa hordoftoota kiyya. Iimeel akkuma beekamu lafee ispaayinaal koordii jawwaalaati jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka itti banatan isinin barsiisa hamma dhumatti like share subscribe gocha nafaana turaan isinin jedha kallatti maanin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira akkuma reefu mata duree irraa isiniif tokkoof jalatti iimeeli akkaawuntii akkamitti banatuu dandeenya harka keenyan otoo nama hin gaafatin bilbila haaraa yeroo bitanne akkamitti banatuu dandeenya karaa salphaa ta'een akkamitti akkaawuntii uummatuu dandeenya kan jedhuun isiniin jedhee ammallee isuman isin barsiisa. Iimeela keessa banatuuf karaa isa sirrii ta'een karaa eeyyamamaa ta'een akkamitti akka banatan isin argisiisa hamma dhumatti viidiyoo osoo irraan ofiin na ilaala na hordofaan isiniin jedha. Akkasumas bakka seetingii kana namni dhabe hin jiru jechuudha. Bilbila hundarraa ni jira. Seetingii irra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Bilbilli hundinuu tokko miti jechuudha. Walumaa galatti bilbilli garaagarallee ta'u jechuudha. Isin kan isinirraa eegamu Google kan jedhu kana duwwaa barbaaduu qabdan jechuudha. Eega seetingii keessa galtanii jechuudha hordoftoota kiyya. Bilbila kamiirrattu Google kan jedhu kana barbaaduu qabdanii jechuudha. Irratti cuqaasna yeroo tokkoof. Iimeela haaraa lafaa banatuu deemna amma. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Yoo duraan iimeela keessaa qabaatan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Yoo duraan iimeela keessaa hin qabaanne immoo hordoftoota kiyya yeroo isin Google ka jedhu irratti cuqaastanii filannoo isiniif fidaa filannoo itti aanullee Google kama jedhu filattanii jechuudha. Iimeela kan duraan banatanii keessaa qabdan akkanatti yeroo inni isin dhufe tuqaa kana qastii kanarra cuqaastanii jechuudha. Asirra yeroo isin cuqaastan haala kanaan iimeela isin keessaa qabdan isiniif fidaa jechuudha. Kan isinirraa eegamu maali hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutanii another account ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan isinii fidaa bilbila keessan waan inni ittiin qollofame paatarnii fuula bilbila keessanii ni banattu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya kun akkuma argitan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma akkaawuntii haaraa banatuu deemtan akkaawuntii duraan banattanii yoo qabaattan bilbila birarraa banattanii yoo qabaattan kun bilbilli haaraa fakkeenyaaf kanarratti dabarfatu yoo barbaaddan asirratti bakka email or phone jedhu kanarratti emaila keessan guutanii jechuudha. Sana booda next gootanii yeroo isin next gootan jechuudha password isin gaafata password emaila sanii itti guutanii login gootanii seenuu dandeessan jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya nu akkaawuntii haaraa lafaa uumuu deemna waan ta'eef kun nun barbaachisu kan nurraa eegamu malee create account ka jedhu kanarratti kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Ammallee kanuma tokkoffaa kanarra for myself ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Asirratti kan isinirraa eegamu maqaa keessan itti guutuu jechuudha hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa isteeppii salphaadha jechuudha. Maqaa keessan asitti itti guutuu jechuudha. Mee anamma asirratti makuma tokko itti haa guutu. Mee makuma tokkoon itti barreessa hordoftoota kiyya. Kunoo maqaa tokko itti barreesseen jira nama sana booda next gootu jala kanaan maqaa itti abbaa itti barreessuun nan barbaachisu jechuudha. Next yeroo goone haala kanaan fuula dura nu oofee fuula dura nu geessaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kunoo akkuma asirratti birthday keenya filannaa jechuudha. Guyyaa dhaloota keenya akkasumas ji'a keessa dhalanne waggaa keenya ni filannaa jechuudha. Manzi ka jedhu irratti cuqaasuudhaan baatima tokko filattu asirratti illee day bakka jedhu irratti cuqaasuun guyyaa dhaloota keessanii ni filattu asirratti illee bakka years jedhu irratti illee cuqaasuun jechuudha. Bara keessa dhalattan san ni filattu jechuudha. Asirratti wanni isin himuu barbaadu barri isin keessa dhalattan email akka itti isinirraa fudhatu YouTube illee hojjetuuf waan garaagaraatiin itti fayyadamuuf jechuudha. Email kuni kan isinirraa fudhatu jechuudha. Gar fuuldura kan isin oofu bara 1997 2000 gadi ta'uu qaba gabaabdumatti. Kanaafu haala kanaan nama 1993 godhadheetiin jira jechuudha. Kanaafuu kan nurraa eegamu maali san boodan asirratti illee gadi buutanii jeneraal bakka jedhu kanarratti illee
saala keessan filattuu jechuudha. Yoo dhalaa ta'ellee yoo dhiira ta'ellee ani amma tokkomarra kaadheetiin banadhaa jechuudha. Isin argisiisuuf waan ta'eef hordoftoota kiyya. Kanaafuu sana booda eega kanatti saala kennallee filannee maaltu nurraa eegama jala kanatti gadi buutanii next bakka jedhu kana cuqaastu. Isiniif ifaami hordoftoota kiyya akka isiniif galuttiin isinii barsiisutti jira. Zoom isiniif godhaa isin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya. Sirritti isiniif gala jedhee yaada. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa kunu akkuma argitan amma maquma reefu an achirratti barreesse sanirraa kooppii godhee iimeela naaf fidee jechuudha. Kana lamaan keessaa maratadhuu naan jedhe jechuudha. Maquma kiyya san duratti lakkoofsa kaayee naaf ergee jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma argitan kun reefu Usseen jedheen barreesse ammallee akkasumatti Usseen jedhee asitti lakkoofsa itti naaf eda'ee naaf fidee jechuudha. Kanaafuu isuma tokkoffaa kanarratti cuqaasaa jechuudha. Nama sana booda maal gootanii jala kana gadi buutanii next cuqaastu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa. Iimeela keessan kana amma paaswordii hin daganne itti barreeffattanii jechuudha. Iimeela kana wayiin hojjetuuf akkaawuntii baankii akkasumas waan garagaraatiin hojjetuuf iimeelli gahee guddaa qaba jechuudha. Bilbilli isin harkaa qabdan yoo iimeela hin qabaanne iimeela qabaattanillee yoo paaswordii isaa hin beekne jechuudha akka nama kaartoona zubaalaa ba'atee deemuti jechuudha. Qushaasha akka nama baatee deemuti jechuudha. Faayidaa tokko isiniif hin qabu jechuudha. Kanaafuu asirratti amma kunu amma akkuma argitan hordoftoota kiyya asirratti create strong password naan jedha jechuudha. Kanaafuu passwordii jabaa ta'e asirratti create akkan godhu na gaafataa jechuudha. Kanaafuu passwordii jabaa isaa tokko asirratti nan uumaa jechuudha. Nama mee passwordii jabaa jechuun fakkeenyaaf tuqaalee fi lakkoofsa akkasumas qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa wal keessa yoo guuttan baay'ee takka gaariidha. Passwordii jabaa tahaa jechuudha. Mi'a nama tokkoman guutee isin argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya kuni isinuma argisiisuu fi anama mul'iseetuman isin argisiisaa jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti wanti beekuu qabdan dijitii 8 tahuu qaba. Lakkoofsi isin asirratti guutan dirqama dijitii 8 ol tahuu qaba. Dijitii 8 gadi isinirraa hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu yoo lakkoofsa keessa san chee godhuu barbaadan asirratti kunu asirratti show password bakka jedhu kanarratti raayitiin cuqaastu. Sana booda haala kanaan isiniin mul'ata. Amma yeroo isinirraa dhaamsitan passwordii ta'a jechuudha. Tuqaa ta'a jechuudha mul'atu dhofamee jira jechuudha. Kanaafuu jala kanaan nextiin ni jirti. Nextii cuqaastu gar fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Add phone number ka jedhu kana mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Piroososa hedduutu as keessa jira. Kun hundinuu isin hin barbaachisu jechuudha. Tuquun maaliif kun waan isiniif hin tuqamne jechuudha. Kun asirratti filannoo lama nuuf kenne. Escape yes I am in. Lakkoofsa yoo qabaatte yes I am goota jechuudha. Yoo lakkoofsa hin qabaanne skip gootanii irra darbitan lakkoofsa itti guutuu hin barbaanne jechuudha. Garuu lakkoofsa yoo itti guuttatan baay'ee takka isiniif gaariidha jechuudha. Sababnis yeroo iimeela keessan kana paaswordii irraanfattanillee forget paaswordii yeroo deemtan lakkoofsa isin gaafatu itti guuttanii iimeela keessanillee yoo paaswordii irraanfattan karaa kanaan argatuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa yoo qabaattan hordoftoota kiyya yes I am in gootaniiti lakkoofsa keessan itti galchitanii jechuudha. Yoo akka kanaan skip ka jiru kan isiniif fiduu baate kanallee isiniif fiduu baate bilbilli tokko tokko haala kanaan isiniif hin fiduu jechuudha. Lakkoofsa bakka itti naqattaniin isiniif hin fidu. Yeroo san maal gootan seetan hordoftoota kiyya asirratti more option bakka jedhu kana bilbilli hundinuu ni fida jechuudha. Akka kana isiniif finnillee irratti cuqaastu. More option ka jedhu kanarratti cuqaastan. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Filannoo lama qabatee nuu dhufa jechuudha. Lakkoofsa ni qabdamoo hin qabdu ka jedhu qabatee nuu dhufa jechuudha. Yoo lakkoofsa hin qabaanne hordoftoota kiyya no don't add my phone number ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Yoo lakkoofsa qabaattan kan gadii kana hordoftoota kiyya kunu akkuma argitan asirratti yes I am in kan jedhu kanarratti cuqaastanii irra dabarfatu. San booda maal gootu jala kanaan next gootu jechuudha. Yeroo lakkoofsa ni qabna jettanii asirratti cuqaastan lakkoofsa akka itti naxxan isin gaafata. Lakkoofsa itti naxxanii san booda koodii lakkoofsa keessa sanirratti isiniif ergama. Koodii sana achirraa fudhattanii koodii dijitii 6 kan achirratti isiniif ergamu lakkoofsa keessa irratti isiniif ergamu achirraa fudhattanii itti naqattanii sana booda gar fuulduraa deemtanii akkasitti banattu jechuudha. Nama lakkoofsa itti naqatu waan hin barbaadiniif hordoftoota kiyya uf duuba irraa deebi'eetiin skip godhee irra darbaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhe lakkoofsa yoo qabaattan kanatti irra cuqaastu. Yoo hin qabaanne skip goota. Nama skip godheen irra darba. Lakkoofsa itti naqatu waan hin barbaadiniif isin argisiisuuf waan ta'eef. Sana booda hordoftoota kiyya kun akkuma argitan amma iimeelli kun banamee jira jechuudha. Waan xiqqootu naafee banamee jira. Kun akkuma argitan amma asirratti revenue your account info nuun jedha jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya maqaa arreef achirratti ittiin barreesse sanillee haala kanaan asitti naafidaa jechuudha. Iimeela kiyyaa fi maqaa kiyyallee walirratti naafidaa jechuudha. Kanaafuu kan nurraa eegamu next gootu jala kanatti gadi buutanii next ni gootu.
Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kuni jechuun fakkeenya barreeffama dheeraatu keessa jira. Kana jechuun waan nu asirratti barreessine kana seera jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf waan iimeela kanarratti hojjetamuu qabu seera jechuudha. Kun seera kana ni qeebaltaa seera keessa jiru kana ni qeebaltaa waan jedhamu akkasatti nuuf kaa'e jechuudha. Nama yeroo itti qusatuuf kan hunda dubbisuun narraa hin eegamu jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu maaltu nurraa eegama gadi buutanii eeyyee nan qeebala seera kana waan jedhamu ayaa girii gootu jechuudha. Ayaa girii nan godhan amma ayaa girii godhee gar fuuldura na oofa akkuma argitan deemaa jira jechuudha ni eegganna. Ni eeggattu hordoftoota keessa kan muraasa kunoo akkuma argitan hordoftoota kiyya akka ajaa'ibatti akkaawuntiin amma banamee jira jechuudha. Kunoo amma bakka reefuun tan akkaawuntiin kiyya kun jiru san akkaawuntiin haaraan haala kanaan naaf banamee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Iimeela haala kanaan banattanii itti fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Iimeela kana yoo banattan jechuudha hordoftoota kiyya pilaastooriin keessanillee kanumaan dalaga warreen pilaastoorii akkamitti banannaa jettanii yaada gaafii akkana gaafattanillee jechuudha. Deebiin keessan asuma keessatti isiniif deebi'ee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Iimeela tokko yoo asirratti banattan jechuudha waan bilbila kanarra jira hunda kontirool godhaa jechuudha. Kanaafuu akka namni fakkeenyaaf lafee duddaa malee hin dhaabbanne bilbilli kunillee waan hunda kan kontirool godhu iimeela jechuudha. Iimeela kana banannaan jechuudha waan barbaadan asirratti dalaguu fi waan barbaadan seef godhu ni dandeessu jechuudha. Akkaawuntii barbaadan kireet godhu ni dandeessanii akkasumas pilaastoorii irrallee waan barbaadan buufatuu fi akkaawuntii namaallee jechuudha uf jalatti waan barbaadan godhu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Kana qofaa miti gaa iimeelli kun waa baay'eetu keessa jira. Kutaa itti aanutti iimeela duraan namni nuuf bane akkamitti akka keessaa nama san keessaa baasuu itti dandeenyu hundaayyuu qabadheetiin isinii dhufa. Nama san keessaa baasnee iimeelli yoo nu jalaa bade lakkoofsa kamitti irra kaayanna waan hundaa hordoftoota kiyya steepii tokko lama sadii jedheen gar fuulduratti qabadhee isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya barumsi har'aa kun akka isiniif galee fi akka waa irraa hubattanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Sabiskiraayib godhaatii guddisaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifikashinii tanarra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha. Piliis viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik tuquu hin dagatina. Yaadaa fi komii qabdan hundumaayyuu komantii jalatti nuuf barreessan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon har'aaf qopheeffadalleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.